So, uh, بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبليان خيا خاب جموك آلي بكجر تنتي نجين ربي سنرتي هاجراتو جتشا ليولني باللي ترجمين هون إيجا. نعم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما كتا كتك إلى كتا كتك ديمنتي واحد دو قرتي الرابرني. عمر بن الخطاب زمان ساخي ستي هالان قرتي قافتكو نمتيتش قرتي روم فارس ورا فارس موتما فارسي تتو عمر برا دفيتي بوجيامي عمر برا دفي عمر ايسا جرا جيك قافتي عمر ايسا جرا وقا جاني مسجد ايسا جرا جاني مسجد وقاني في مسجد والسينة نميو الفقات inni ka'eege umareessa jira jennaan hunoo muka wanti san jala haciisu jiru jedhaniin utubaa san jala haciisu jiru hay mootiin arabaa sanii je mootiin hagartee nuti akkasii nu cabse sanii ha duniyaa bulchu as taa'ee waraana jeeyna san waraana gartee ummata akkasii fixe san waraana ummata sodaan qabne warra gartee si galee ummata sanii ka ummata san bobbaasu ka ummata san amiirri isaanii kana jeen eeyyen kana jaaniin kana jannaani biyya nagoya gootee ciistullee haqa qabda jeen gaafa kaani Khaalid ibn Waliid hedduu dinqisiifate jechuudha. Khaalid ibn Waliid biyya isaanii dhaqee biyya isaanii waggaan ifi cabsee biyya Iiraan tana waggaan ifi cabsee mootiin Iraaq mee mootii isaanii nu yaamaa jeen eenyu amiirri isaanii jennaan Khaalid jaaniin Khaalid san yaamaa jeen hoggaa Khaalid dhaqee yaaboo ati maali wanni isin barbaaddan gartee isin gandii arabaa kuni nyaataa isin qabdanii ummata beelawaadha dachiin teessan dachii gammoojjiiti waa takkan biqilchitu gartee horii isinii kannina nyaatallee isinii kannina daqiiqallee isinii kannina waa hunda isinii kannina deema biyya keessanitti deebi'a amata akkaarraa bakka jirtanitti gartee isiniif hinnaa jeen nuti wanni dhufneef nuti gartee warra xaa'ota gabbaru turre warra gartee dhiiga dhuguu jeen nuti ka dhufneef gartee dhiiga keessanii mi'aawa jechuu dhageenyeeti akkasitti nuti warra dhiiga dhugu dhiiga keessanii mi'aawa jechuu dhageenye dhiiga keessan gartee hagam takka mi'aawa dhiiga keessan dhuguuf dhufne jeen akkasitti gurbaan cinaa jiru hunoo mooticha isaaniitti hunoo dhageessa waan nuti waa'ee ummata gartee Muhammadii fi sahaabota isaa wanni raasuwaa turre dhugaadha agartee ummata sodaan qabne ummata du'a gartee sodaan qabne ta'uusaa kanatti hubadhu jeen. Umar ibn Khattaab akkana duniyaa tana bulchaa ture jechuudha duuba. Faaris warri gartee Iiraan warri Room warri faranjii ilmaan Awurooppaa kun Umar ibn Khattaab amna gartee baatii lamaarraa Umar hoggaa ja'an fincaan firra yaasan innaawaa sodaasaa jechuudha. Fincaan firra yaasan. Umar zamana isaa keessatti ilaa hanqa Liibiyaa ilaa hanqa Ijipti tana Masri tana ilaa hanqa Liibiyatti ilaa hanqa gartee Furs ilaa hanqa Awurooppaatti cabsee ture Umar. Duniyaa tana cinaa duniyaa tana harka Umar turte. Harka Umar turte. Walaakin huccuu takka qaba. Duniyaa
addunyaa tanaan siimu jira barra amma Ameerikaan bir biyya takka Ameerikaan baanan biyya tokko Awustiraaliyaan baanan biyya tokko Ingilizii fi maarree baantu biyya tokko Jarmaniin baantu biyya tokko Umar duniyaa cinaa addunyaa cinaa isii jechuu dachii addunyaa tanaa cinaa isii isaatu harkaa qaba Umariitutu harkaa qaba Umar jala jirti wanni Umar hin beeyne hin jirtu harkasaa jala jirti tanaa wajjiin lafa rafa tanaa wajjiin ummata isaa ummanni isaa yoo beela'e malee nyaatu ummanni isaa yoo nyaate malee nyaatu yoo beela'e wajjiin beela'u yoo dheebotees wajjiin dheebota jechuudha warra aangoo barbaadu Umar aangoo kana nama gartee aangoo bololuuf aangoo barbaada nama bololuuf rabbiin isan gargaaruu jaa aangoo bololu warra aangoo bololuuf ittiin kannu aangoon tun fokkottuudha aangoon tun nama bololu aangoo bolola gartee aangoodhaaf warra nama ajjeesu aangoodhaaf warra nama hidhu aangoodhaaf warra gartee biyyarra nama ari'u kana rabbiin hin gargaaru isaan osoo aangoo qabatanillee rabbiin nama aangoo san irra tursiisu nama aangoo osoo hin jaalatin itti kanname nama aangoo eenyu jira lana garuu eenyu jira nama aangoo namoo aangumaa fi honooti wal fixaami nama aangoo jecha osoo hin barbaadin rabbiin aangoo itti kanne nama san rabbiin ni gargaara aangoo saasan nama inni gartee isa jala jiru hundaahu rabbiin ni qaceelchaaf amriillee ni qaceelchaaf yaadallee ni fidaaf garuu ka aangoodhaaf bololee nama hidhee nama arrabsisiisee nama akka ajjeefamu godhee kuni hundi aangoon isaa hin turtu beeke aangoon isaa abba fedhe haa ta'u namarraa dubbachuutti hin jiruan duuba aangoo tana hin barbaadinaa jaa aangoon tun yoonii fi aangoo tana osoonii fi gartee haqan godhatin yoo ka barbaaddu ta'e aangoo san rabbiin irrattis hin gargaaru rabbiin nama aangoodhaaf uumee jira waa beekumsa qabaattee fi miti waa digirii qabaattee fi miti nama aangoodhaaf gartee rabbiin uumee jira Umar ibn Khattaab warra gartee aangoo kanneef warra isaa dalagu magaalaa hunda keessatti ni dalaysiisa nama inni dalaysiisu warra gartee hoggaan fi aangoo kannuuf nama rabbi sodaatu ta'uu qaba nama gartee rabbi sodaatu ta'uu qaba nama duniyaarraa gabaabbate ta'uu qaba nama ammallee duniyaa biizinasa hin dalayne biizinasa obboleessoo dhaggeeffadhu nama biizinasa namni Umariif dalagu dalagaa mataa isaa biizinasa banachuu hin danda'u osoo maallaqa isaatillee ta'e ittiin ayyamu horii isaa irraa fuudhee beetalmaal horii uummata muslimaa keessan naqa aangoo kana dura eessaa fiddee ja'an horii san liqii gartee warra beetalmaal irraa mana horiin muslimaa itti walitti qabamu keessaa fuutee liqeeffattee saniin dalagattee tirfee harkattee akka waan horii keetii horii kiyya jetta no hin ta'u nama aangoo hin qabne ka biizinasa hin qabne ni jira aangoo biyya teenyaa mootii guddaarraa ilaa jalatti ka biizinasa mataa isaa aangoo tana keessatti biizinasa mataa isaa hin qabne ni jira wannummaan bololaniif wannummaan aangoo tanaaf bololaniif maaliif jaalataniiti hizbii jaalataniiti la qabeenya gartee tujjaarummaa qabeenya aangoo hoggaa argattee waa hedduu sii banama waa hedduutu siif dhufa simoot amaarri akki ja'u innaawaa jechu ሲሾም ያልበላ ሲሻር ይቆጨዋል namni hoggaanii fi aangoo arkate hin nyaatin hoggaanii fi aangoo irraa bu'e ni sheenawaa sani jecha gobboos ta'u nyaadhu maarrees ta'u nyaadhu namaas saami namaas irraa fuudhi namaas hati qabeenya nama waa hunda godhan jechu warri aangoo qabu namni aangoo qabatee kan tujjaaromin as kanni nama tokko aangoo osoo aangoo qabatee hin tujjaaromin nama tokko as kanni cooftisii maqaa namaatiin naggadan garuu aangoo san keessatti qabeenyaa jira tujjaarummaa jira nama rabbi rahmata godheefiitutu haqaaf ol dhaabbata jechuu haqaaf dhaabbata nama haqaaf dhaabbatu namninis ni beekaa beeytaa waan ani amma haasa'u kana nama faariyaa miti nama haqaaf dhaabbatu namninis ni beeka garuu irra guddaan namni aangoo qabu biizinasa dalagata Umar ibn al-Khattab biratti wanni kanaatu hin dalaytu Umar gaafa ati deemtee gartee khiyaanaa dalayde ja'abar
namni aangoo qabatee biizinasa godhe rabbii fi rasuula khiyaanaa itti godhee ja'a. Si galee khiyaanaa godhee ja'a. من طلب هذا الأمر لم يعن عليه namni gartee aangoo barbaade rabbiin isarratti hin gargaaru ja'a duuba. Tanaaf warra gartee isaaf dalagu hundaahu wanti ja'a. Umar ibn al-Khattab hoggaa namaa aangoo kanne jala deemeeti ni gaafata. Magaalaa hunda nama gartee dhufe gizeenii fi madiinaa dhufan warri kuufaa, warri basraa, warri gartee shaamii, warri masrii, warri hundinuu hoggaanii fi madiinaa dhufan. Mootiin teessan akkamii ja'an? Akkamii mootiin teessan? Mootiin keessan isin nyaachisa, mootiin keessan isin obaasa, amiirri keessan jechuu si galee. Amiirri keessan isin nyaachisa, amiirri keessan isin obaasa jee gaafatan. Gaafa kaan dhufanii Sa'ad ibn Aamir warreen gartee zuhdiidhaan sodaa rabbiitiin beekaman warreen duniyaa tanarraa gabaabbatan Umariif dalagan Umar aangoo kanneef magaalaa Kuufaa, Basraa, magaalaa gartee adda addaa keessatti akka gartee Sa'id bin Aamir, Umayr bin Sa'ad, Salmaan al-Farisi, Abi Ubayda bin Jarrah, Abu Musa al-Ash'ariyyi kanneen warra gartee zuhdiidhaan beekaman. Sanii waliin ni qorataa beek. Sanii waliin ni qorata. Gaaf tokko Mu'aaz ibn Jabal biyya Shaamitti aangoo qabaachuu ture. Sanii wanti horii gartee sadaqaa kana zakaataa fuudhee hiree fixe. Mana isaa keessa hoggaa deebi'ee waa takka hin qabu. Wanni takka hin qabu. Manni isaa duwwaadha bar waa takka hin jiru. Sanii jaartiin isaa yaa Mu'aaz jetteen maali? Wanni nyaannu hin qabnu, waan dhuynu hin qabnu, waan jiru gartee fuutee hirte nutoo gartee kanarraa qooda hin argannu jannaani. Umar nama gartee na tiisu, nama na jala dalagu, nama na hordofu na jala godhee je'een. Akkamitti akkana godha Umar jetteeti haatee Umaritti himatte jechuudha. Umaritti himannaan Umar Mu'aaz yaamaa jee. Hoggaa Mu'aaz yaaman yaa Mu'aaz ani yoomiin gartee nama si jala dalagu gartee yookaan nama si hordofu nama si kana qoratu yoomiin godhee jennaan, yoomiin si jala godhe jennaani bar karaa itti jaartii tiyya jalaa bahuun dhabee jecha kana malee jeen. Horii niira laman qabu fixe horii muslimtootaaf hire warra gartee ani aangoon kannite sodaa rabbii gartee guyyaa boru rabbiin na gaafata. Niira lama gartee hin hambisne cufu fixee ummataa kanne karaa itti jaartii tiyya jalaa bahuun jecha kana malee dhabee jennaani. Umar khofleeti horii fuudhee kannee fi deem jaartii teetii kannii je'een. Jaartii teetiif kannii je'een. Akkana kunooti. قاف توكو ومن أمثل ذلك قصة أبي عبيدة بن جراح، قصة جائبة. موتي رومي توتو فقد بعث إليه الروم رجلا ليفاوضه. موتي رومي توتو أبي عبيدة بن جراح دبسه نمتوكو يرجن دبلوماسي يرجن. فأقبل حتى أتى أبا عبيدة وقال نمتكي دفي أبا عبيدة برا دفي دبسو ديمو ummata muslimaa arge jechuu. Hoggaa muslimtootatti dhihaate hundinuu wal fakkaata. Hundinuu imaamata qaban, uffata gartee akka tokko qaban, cufti dachirra ciisu jiran. Sanii amiirri keessan eessa jiraa jeen? Amiirri keenya Abii Ubaydaan kunoo sanii ja'aniin. Hay gurbaa dachii gubbaa ciisu sanii eeyyeen gurbaa gartee dachirra ciisu bira dhaqee jechuu. Bira dhaqee ati amiiraa eeyyen ati hagartee biyya teenya nurraa fuudhee amiira isaaniiti eeyyen ana billaa caleeka firaashan qabdu hin qabu, makaddaa hin qabdu hin qabu. Hoggaa kana amaa wallaahi wanni gartee itti nuu kana mootaniin
duniyaarraa gabaabbachuu keessaniini duniyaarraa gartee bololuu dhabuu keessaniini numootan jeen أو كان كذلك أو كان ذلك يعني واضعك عند الله أو ما الجين دي بإيه وان خنا درنسي همو جين إن الله لا يستحي من الحق جين ربين حق أرانك أنفتو وقانسي هما جين دينارتك يوخا درهمتك كمان خيسان أبو جين فراشة وما أملك إلا فرسي وسلاحي وسيفي جين فردوتك سيفي في إبو مالي واتكن أبو جين خليس ورخي يقرتي واني نياتي سلبيتي اللي كيف ولا جين معازر راجتشو ولو كان عندي أيضا بساطة أو وسادة ما كنت أصوني في قرتي فراشة في مخداك أبادي خانين إرتها أنتاني فوليتين أمة مسكيناتي ورهن قبدي بخان جين مالف جنان نتي ورا دتشي الراء ممني دتشي الرتاء دتشي الرفو دتشي خيسق قلو جين دنيا راقبابتشو خينياف درجة ربي برتينو إذا أملي نراهن إرسو جين أمني أكنا تراني جتشو عمر بن الخطاب زبير بن العوام فا بيا مصري خيستي أنقول سيخن جنان دين نجي ده لا حاجة حاجاتك أبو جين قرتي النعمان بالمقرن النعمان بالمقرن مقالا قرتي كسكر جاني عمر بن الخطاب اترتي أنقول سيخن جنان هم فلو جين أمتا أنقو هم بلولي أنقو عمر بن الخطاب اتدرك ايه خناف درك ايه تدرك اسيسي يو اسنين هنگرگار فيما يو اسنين هنگرگار سيفمني اين يو هنگرگار سيفما انا خباتي جگرتي امري قدوتا نرى خنتني امري برو ربين الرن نقافة نفتي خنتني واني خبانا الاستني هنجرو اسنيس نقرقارو قبدا جان جتشو اكنا سني ولين وراه قاني في انقو خنو عمر بن الخطاب جلا ديميتي وان إسان قدن وان إسان دلقن جلا ديميتي لا جتشو غريساني أدب برسيس هقاني في أمة إسان جلا جرو مقالات كوغا هقانن يوني في إسان قرتي أمة تك إشنا قولي توكو أمير ساني توتو خيمال قولي نياتا أمريف دلقا مقالات كخيستي أنغو قب nyaatiiti ka'eeti namticha gartee haadima isaa ka nyaachise areeda satti haqate areeda satti haqannaani gurbaan dhaqeeti umar ifime umar yaamsise jechuu wallaahi je'en osoonii fi gartee ati silaanii fi gartee sunnaa tahuu baate rifeensa kee kanaan takka takkatti areeda kee kanaan sirraa luqqaasa je'en والله ولي أتي أنا في أنغو قرتي أنا في دليدو أنغو راسي بوسيتين جرجين إشنات تقولوا الأف بيخ قربا نمك إسجل جرو نمك قرتي حواسا إني بلجو إشنا تقولوا قفا في أنغو رابوس عمر نما كانت تريجة جون عمر بن الخطاب ورا إني بلجو ورا إني دلي صفتو أنغو ورا إني أبو هنداهو ورا قرتي عمر دلي صفتو مقالا هند خيستي ديمتني أمتها وجي مقالا هند لغتنا أني مصروفة سنيفين قنجان غري ساني رئيتك غري ساني دينار وهي أكسي خناف جتشو مصروف وانتي كو خناف وان غرتي ورا ساني جراجسان سنماهو وري أنغوك أبوكم سنماهو فوداني صدقة سنماهو فودانيتي صدقة جتشو عمر بن الخطاب رضي الله عنه نمهالا وان دلقو خيستي ربي ساسو داتو تريجتشو عمر ورا هرا ربي خيسل لولوس ورا بيت المالس ورا مقالاس ورا قرتي وهند
amrii muslimtootaa bahaa fi dhiha takka takkatti jala deemeeti qorata. Ummanni muslimaa maaliif jiran je'eeti jala deemee laala jechuudha. Jala deemeeti qorata jechuudha. Nama Madiinaa dhufu hundaahu waan itti jiran ni gaafata. Mootii nama Madiinaa warra Madiinaa dhufu magaalaa biroo irraa waggaanii fi Madiinaa ol seenan mootiin keessan maal godhu jira? Nyaata isin nyaachisaa, isin obaasaa, kophaasaa hoo maal nyaata, maal dhuga, maal uffata ja'ee isaan gaafata jechuudha. Takka takkatti gaafataan. Duuba eega gartee oduu kanarraa fuudhee booda nama waan kana qoratu nama biroo deemee erga ammaasiis. Nama biroo erga bar deemeeti nama biroo erga jechuudha. Sa'ad ibn Abi Waqqaas nama gartee Rabbi sodaatu, nama haalaan Rabbi sodaatu magaalaa Kuufaa keessatti amiira godhate. Umar amiira godhate akka isaaf dalagu gartee aangoo kanneef jechuudha. Sanii warri Kuufaa kun himannaa kana heddummeessan. Zamana durarraahu himannaa kana heddummeessan. Warri Kuufaa kun warra Safaat Ansayin. Warri Kuufaa kun warra Hasan Hussein illee ajjeesisiise. Warra gartee abbaa isaanii Ali illee ajjeese. Duba Sa'ad ibn Abi Waqqaas dhufanii himatan. Inni kun walqixatti hin qixxeessu, walqixa gartee wanti hin ja'uu je'eeti ja'anii himatan. Sanii Muhammad bin Maslamaa ja'anii Umar ka'eeti dubbiin tun mee deemi ilaali dubbiin tun hagamta akka dhugaadha jee erge. سعد بن أبي وقاص وكان عادلا رحيما بالرعية قويا حازما على أهل الباطل والشقاء. نما قرتي رحمته قلو نما قرتي والرئيس جل جلو حواسا قرتي نبل تشوف رحمته قدام والكتا تقرتي والكتا إيسا خنا وهندني خنا نما قرتي دنيا تنرى قبابتي سني ولين المينا ما وان همتن ربو ديماني همتن هقا خنا محمد هقاني في محمد بن مسلمة جاني هقا كوفا في مسجدة لك ايه قافتي أمتا هقاني في تكتك قافتي والله واني سرى بينه وان قاري مالين جرو واني هم تتكلي سرى بينه واني سرى بينه وان مقاري دا جان قرباتكم مالي قربان سنو الخيئتي إني خوني نما بدا دا نما قرتي والكتان كت ايسيني نما قرتي أمتا سا ميدو مال جئتي خجب الرخاي دبيت أنا دوبا سعد بن أبي وقاص دقينياني والله دبيت أنا يوني في إني قربان كاس جئسون يوخا خجبو تهي يا رب عمري ساد إيريسي إجسال لي بلاغو دي إجسال لي قب عمري ساد إيريسي يا رب تكيسي جئتي رب اتخذت نمتيجي من قدوم خيسا أري نياري ساخن قبوة دلومينا خيسا عمري ساد إيرتي دبرتي خرارتي دبرتي تنا كنتوتا إجسا بلا تاتي دبرتي كنتوتا جتشو ثاني ربي نساتك أيسي أنا قرتي دعائي سعديتو ندك أبي خدا سعديتو ندك أبي جئتي همتشاتو ريجتشو عمر بن الخطاب كانت أمتا قرتي جلا ديمي لالجيس مالتي أكجرن جتشو عمرو بن العاص قافخان دقانيتي همة عبد الرحمن بن عمر إلما عمر بن الخطاب مكانسا عبد الرحمن جاني إسا خناتيتو فرشو توسان بيخو أكنا فرشو توسان سوين بيني دوغنغوران بيا مصري خيستي فرشو دوغي أمو فرشو توسان بيني ساني عمرو بن العاص إسا ديسي حدي إسا رتين دابني جتشو هقا خنا إسال لوليتما فزجرهما عمرو وطردهما إسال لولي عمرو بن العاص في قرباتكو بيتا إنه
Abdurrahmaan ilma Umarii fi gurbaa tokkootu osoo farshoo ta'uusaa hin beekin farshoo dhuganiiti sakraanan. Sani Amr bin al-Aas isaanii lole. Wilii ittiin deebi'ina. Li'annahu ilma amiira mu'minaati beek ilma Umariimi. Sanii fi wilii ittiin deebi'in je'eeti loleeni deema asii je'ee ari'een. Dubbii tana Umar dhage. Hogguma san Amriin maal je'een biyya Masritti xalayaa katabeef. Yaa Amr je'een ati je'een ilmi kiyya ilma amiira mu'minaati ilma Umarii akkamittiin garafa jetteeti dhiistee je'een. Wanni ati gootelleen dogongora ilmi kiyya hawaasa keessaa nama tokko je'een. Waan hawaasni qabu qabaa waan hawaasni qooddata ilma kiyya san haddii irra dhaabi jeen. San dura ilmi isaa maal jeen nuti farshoo ta'uusaa hin beeyneeti yaa Amr jeen ilmi gartee Umar ilma Umar ka farshoo osoo hin beekin dhugee machaawee kanaatu Amriidhaan waan jeen yaa Amr ani gartee farshoo ta'uusaa hin beeyne haddii narra dhaabii jeen. Lakkiin dhaabu jennaan yoo narra dhaabuu baatte abbaa kiyyattiin siima jeen. Abbaa kiyyattiin siima jeen. Amma abbaa kiyyattiin siima jennaan sodaateeti Amr haye je'eeti nama dura garafeeti rifeensa ammoo beeta mangisti masaraa mootummaa keessatti rifeensa irraa haade. Sani Umar dhage. Umar rifeensa haaduu nama duratti rifeensa irraa haaduu qabda malee malaaxaa godhuu qabda malee kophaatti achi baaftee ilma Umar akkamittiin rifeensa irraa malaaxaa godha jettee kophaatti achi baaftee masaraa mootummaa keessatti akkas godhuun keelikkii miti. Nama duratti malaaxaa irraa godhi jee akkasii nama duratti malaaxaa godhan jechuudha. Hattaa walaw kaana ilma isaatillee haddii irra dhaaba akkanatti. Umar jechuun akkana laala. Ilma isaatirrattillee haddii irra dhaabaa jechuudha. Gaafa kaanii magaalaa gartee Himsa keessa biyya Suuriyaa tana keessatti Sa'iid bin Aamir himatan. Sa'iid bin Aamir kana himatan. Umaritti himatan jechuudha. Umaritutu ziyaaraaf achi dhaqee Sa'iidiin kuni himatan wanni isaan himatan waa sadii himatan. Waan sadeen himatan keessaa isaan jechuudha waa afur himatan jechuudha. Waa afran keessaa laa yakhruju ilaynaa hattaa yata'aala an-nahaar. Ganamaan nutti hin bahu eega gartee aduun baatee ganamni achi dabre booda nutti as bahaa. Taakka talammada halkan nama isa yaamu yookaan haajaa takka nuun baasu halkan nuuf hin owwaatu nu wajjin taa'u. Lama sadaffaan baatirraa guyyaa nutti hin baane nutti as hin baane jira. Sadii afraffaan osoo niifi taa'u jiru gaggabaa booyee gaggabaa jaan amma ni gaafate jechuudha. Yaa Sa'iid jeen Sa'iid bin Aamir kanaan yaa Sa'iid jarri kun hunooti waa afur si himatanii ati gartee amiira isaaniiti mee afran kana deebisaanii qabdaa fi jeen. Anillee gartee afranuu dubbachuun fedhu gartee yoon ifi dirqama taate garuu numaan dubbadha. Yoo dirqama gartee taate numaan dubbadha jeen. Inni kuntu la akrahu yani dhikrahu. Guyyaa inni jacaltu nahaara maal jeen gaaffii duraa jechuudha. Wallahi inni ani gartee dubbachuu nin jibbaan fedhu waan hin gartee guyyaa ganamaan isaanitti hin baaneef ani amiira isaanii ta'ullee haadiman qabuu jeen. Laalladhu akkatti duniyaarraa gababbatanii jiran. Ani amiira isaanii ta'ullee duniyaarraa haadiman qabu mana kiyya gartee ilmaan kiyya jechuu maatii tiyyaaf jechuu ajiina qooshaa gartee jiisee haga qooshaan baatuu eegee biddeena buusee egaan biddeena thumma akhbudhu khubzii jee ilaal. Biddeena buuseetiin egaan biddeena buusee booda
ثم أتوضأ ثم أخرج إليهم ودورديتين إيجاسي إسانتي أتشبها جين تلمدا وان هل كان إساني فين أواني قويا إساني في إيسيتين هل كان أمو ربي خيا وجينين ها سوا جين صلاة جتشور هل كان صلاة بلا جين تغرتي باتي خيسا قويا تقومالي إساني تنباني huccuu takka qofaan qabaa jeen huccuu tokkichaa san guyya san baatirraa miiccadheetiin hanqa goggoytuu eegee tolchee akkasitti isaanitti achi bahaa guyya san isaanitti achi bahuu hin danda'u guyyaan san guyyaa huccuu takkaan qaba jeen takkittii tan miiceetiin namni huccuu takka qabu haa takkittii san yoo miicu ta'e qullaa dhaabbataami namatti wayyaa achi bahaa hin bahu. huccuu takkittii san agartee akkasiin miiceetiin eega jeen agartee gaggabaasan Khubayb al-Ansaari zamana rasuula san fuudhanii fannisan beekta ani gaafa san kaafiraan ture guyyaa san ani gartee sahaabaa guddaa Khubeybii kana foon isaa cicciroo dhufaniiti rabbiin fuudheeti morma irraa darbanii akkasitti rabbiin fuudheeti waan akka kanniisaanii reefkasaa tiise rabbiin jechuu Khubeyb seenaa if danda'e qaba seenaa zamana rasuulaa jiru jechuu gaafa san ani gartee Qureeshii wajjiniin ture yoggaan fi fannisan achiin dhaabbachaa tureeti maaliif gartee akkaan haala inni ta'e san hoggaan fi yaadadhe cufa nin gaggabaa jeen dhiiroo rabbiin haala san keessatti aniif achiin ture rabbiin maaliif isaaf hin tumsine naan je'e guyyaa qiyaamaa na gaafata haala guyya sanii san rabbiin naaf hin araaramu je'eetiin hoggaan ifin isa yaadadhe gaggaba jeen sanii alhamdulillah jee Umar jechu deebisa afranuu deebiseef jechu akkanatti ummata isaa amiirota warra inni tajaajilu warra inni gartee warra inni amiirummaa kanneef hunda Umar jala deemeeti hordofaanii jechuudha duuba garii isaanii ni qixaaxa garii isaanii yoo isaan balleessan ni qixaaxa gurbaa tokko kuufaa keessatti amiirrii kuufaa Abii Muusaa al-Ash'ariyyee ture Umariif dalagaa beektaa sanii gurbaan kuni nama gartee waraana keessatti nama jaba nama jihaada keessatti nama jaba hoggaan ifi gartee qoodeef thank you hoggaan ifi qoodeef waa hunda qoodeefi boojuu fuudhee qoodeef namtichi boojuu hedduu barbaade aboo ani kanan fedhu je'eeti achi dhiise jechuudha hoggaan ifi achi dhiise gurbaan hoggaan ifi dhiisee Abii Muusaan aaree dallaniitii fuudhee gurbaa kana garafeeti rifeensarraa haadee fuudhee garafeen sani gurbaan Madiinaa dhufee Umaritti himate annama jabaadha akkana jannaani xalayaa katabee fi Abii Muusaaf Umar xalayaa katabeef osoo sunnaa ta'uu baate waan isi godhu anaaf beeka silaa garuu sirraa kafalachuu qaba jeen akkasin namtichi Abii Muusaan jala taa'ee amiiraa jechuu namticha jala taa'ee namtichi gartee nagara fi je'eeni khalaas narraa baafadhu je'eeni namticha jala taa'e namtichi halangaa ol fudhateeti eegasii gama samii ilaalee yaa rabbi gartee ani ati jecha isaaf dhiifama godheetiin jira je'een osoo amiirallee ta'e nama gartee hawaasa inni tajaajilu yoonii fi miidhee osoo amiirallee ta'e yoo miidhu ta'e miidhaa san irraa baasisiisa jechuu Umar yeroo ammaan tanaa nama aangoo qabu si miidhee si hidhee si tumee dhiisiiti gaaffii jabduu yoo gaafattee'u galgala fuudhee si hidha waraana sitti erge maaliif gaaffii jabduu gaafatte siin jee jechuudha haqni hin jiru haqni jiraachuu dhabuusaa tana beeyta
عمر بن الخطاب سينان ساهد بودا عمر تكشو مي واي خالد بن وليد سنيهم يرو لما خالد بن وليد بوسي عمر جتشو خالد بن وليد سببات بوسي يرو لما توكو زمن قرتي أبي بكر دو ديمو زمن أبي بكر دو ديمو أبي بكر فوديتي أبا ورانا خالد بن وليد بيا إيراق تري فارسي لولو تري جتشو بيا شام خيستي أبي عبيدة بن جراح أبا ورانا تري دوبا waraanni guddaadha waraana san nama gartee waraana guddaa kana tumsa gartee feesisa akka Khalid ibn Walid waraanaan beekame jechuu kan istiraateejiidhaan beekame sani ka'ee erge Abii Bakar xalayaa katabeeti amna guyyaa 7 ma guyyaa 8 ma guyyaa 9 karaa silaa namni keessa bahuun hin dandeenye halkan deemaa guyyaa rafaa akkasitti bahan jechuu إلى بيا شام دكان أمير أبي عبيدة قولي أبي بكر أمير أبي عبيدة قولي إتي أنا لكي أمير أبي بكر أمير خالد بن وليد قولي إتي أنا أمو أبي عبيدة قولي عمر سياسة كان نجد سياسان عمر أمتا تمسي هندينو خالد وججرا وراني خالد وججرو هقا ينموها جاءني تقلبين ساني هندينو قم خالد جرا جتشو لأنه خالد ورانا سينان نمموها ورانا سينان نمموها سني جتشا أماني هندينو خالد جنان كافرينيس نريفتا موهوس خالد أكاسيم موها دوبا عمريس جبا لال بكانتي ورا غرتي غرغدا أكا أبي في جوهر جتشو أبي في جوهر ولتي وانتي جان عمري في خالد أكا أبي في جوهر جتشو كونيس أورموف كونيس ماري أورموف جامي chaalenjii jira chaalenjii kana garuu chaalenjii gartee wal ajjeesaa fi wal xixuu fi maarree kanaa miti kana fakkeenyin godhu chaalenjiin isaanii wal dorgommiin isaanii sodaa rabbi irratti xaa'aa qaalii rabbi irratti Umar maal fedha Khalid ibn Walid tumsi Khalid wajjii miti tumsi hajiru rabbi wajjii Khalid achittis rabbiin nuu tumsaa waraanni akkas akka amanuu fedha tawhiida kana ummata waraana keessa gadhaabuu fedha أبي بكر أمو سيفي ربين كافر رتي سلت أجرتي قل كاخي ساقباس يجراتي أمري إنه خالد وقيو أبا ورانا قد خالد بالليسوس تكش ما خومة مالي أبي بكر قومة ديلس عمر خالد نجالتان نخبجان قرو أمتا قرسي سوفيدا إسا بوسي إسا أنقر رابوسي أبا ورانا جنرال مر رابوسيتي قرسي سوفيدا تمسي ربي وجه جرى مالي خالد وجه جرو هقا خنا زمن أبي بكر دو ديمو شام الرتي أبي بكر يتوتو إنو خالد يتو أميرة تري إتي أنا أبي أبيدا تري أمو خالد الرا أبي أبيدا تشالا أبي أبيدان الرا تشالا خالد الرا خوني اتفاق أمة مسلم توتاتي في صحابوتاتي هندا جيشو ورانا خالد توبي أمو أبي عبيدان صدا ربي إسلام مر درا قرتي خالد درا إسلام ما زمن إيرا أمين هذه الأم أمنا ما أمتها خنا تهوسا وهندتي أبي عبيدان جال قرو أبي عبيدان جالف خالد bakka waraanatti namni isa ga'u hin jiru ni beeka namayyuu saniif Abii Bakar Khalid godhe Abii Ubeydaa itti aanaa godhe Umar dura dhaabbate aboo dhiisii yaa Abii Bakar dhiisii waan kana Abii Ubeydaa godhe Abii Ubeydaan isaan dura islaamee waan kana lakki bakka wanni kuni waraana 200 ol gartee waraana magaalaa gartee sigalee biyya Suuriyaa tana Room waraana guddaa jira achitti waraana 200 olii jira waraana kana moohuuf istirateejii nama jabaa nama akka Khalid ibn Walid feesisa sani jecha isa san gartee Khalidaa ta'uu jee odoonii fi akkasi jiraniiti Abii Bakar du'e
أبي بكر دونان طليا خطبيتي عمر طليا خطبي أبي أبيدة تيرك أبي أبيدة أتيتو أميرة خالد الرتي سيتو أميرة جين وقاني في طليان شام دكي أبي أبيدة دبيس يرون يرو وراناتي يرو غرتي لولاتي أما أمني مسلمة خالد أميرة غرتي ورانا تهو ساتف قمتشو قدا قبن yeroo kanatti Khaalid aangoo irraa bu'e yoon fi ja'anitti himan gaaga'ama guddaatu uumama. Saniif dhooyise lal amiira tahee jiru hagartii abbaa waraanaa tahee jiru Abi Ubeydaan abbaa waraanaa tahee jiru hattaa Khaalidiifillee tiimuu dhiiseeti callisee dhooyise hin dubbanne haga waraana sammoohanii haga lola sammoohanii ni callise jechuu isaaf ajajamuu ture Khaalidiif ajajamuu ture silaa inni ajajaa Khaalidiif ajajamaa ture laalladhu bakka kanatti namni kaayoo takka qabu namni kaayoo tokko qabu aangoodhaaf waliin lolu namni kaayoo tokko qabu ati Oromoof hin dalayda jettaami Dr. Abiyyoo Oromoof hin dalage yoo jee Juhaaris yoo Oromoof hin dalaga jee warri gartee kaanilleen kamaal galchuu fi jarri kaanillee yoon fi Oromoof hin dalayne yoo kajaante namni kaayoo tokko qabu kaayoo tokkichaa san mataa walitti qabateeti waliin deema. Aangoodhaaf saba isaanii hin gaaga'amarra yookaan hamtuu keessa hin darban jechuudha. Kanaaf Oromoon illeen seenaa akkanaa kanarraa aangoo warri gartee aangoof deemu yookaan mataan Oromoo seenaa akkanarraa barachuu qaban. Khaalid ibn Waliid itti aanaa tahee jiru. Ammoo Abi Ubeydaan itti himne. Kaayoon isaanii tokko kaayoon isaanii kalimaa laa ilaaha illallah ol qabu biyya Ruum san cabsu waraanni rakkoon waraana keessatti qalbii waraanaa tokko ta'u waraanni gartee gaaga'ama isaan jidduu akkan dhufne taasisu saniif dubbii tana dhoyisee akkami beekee eega cabsan booda xalayaa biroo Abi Ubeydaa irratti hoggaanii fi dhufe Khaalid arke jechuudha xalayaa biroo sani homate jechuudha. Yaa Abi Ubeydaa ati amiira taatee jiru ani amiira ibsaheetiin barsii ajajuu ture akkana godhuun qabdu silaa je'eeni homate jechuudha. Kaayoon isaanii tokko aangorraan bu'uun jenneen akkasumatti aangorraa bu'ee itti aanaa ta'ee jechuudha. Sanii Khaalid ibn Waliid jiraachuu ture eegasii gaafa kaan Qinsiriin ja'anii magaalaa takka hoggaanii fi cabsee Khaalid ibn Waliid jechuudha. Qinsiriin Khaalid ibn Waliid hoggaanii fi cabsee hijiraa 17ffaa irratti jechuudha. Horii guddaa booji'e Khaalid. Horii guddaa inni booji'e kana warra dureeyyiitiif horii gurguddaa kanne. Warra dureeyyii gartee akka Ash'as bin Qays al-Kindi 10,000 horii gartee 10,000 kanneef. Sani Umar dhageenya amiira ture Khaalid yeroo kanatti Shaam keessatti waraana kanarratti amiira ture. Sani Khaalidiin waraanarraa abbaa waraanaa jeeneraarummaarraa buuse jechuudha. Abi Ubeydaan illeen waraqaatti katabee waraanummaarraa buuse yeroo lama buuse aangoorraa. Sani Khaalid Madiinaa dhufee Umar dubbisuu dhufe. Sana'ata falam yasna'a kasun'ika saani'un wamaa yasna'u al-aqwaamu fallahu yasna'u je'een. Walaloo walaleesseef Umar. Waan dalaydee hunda dalaydee jirtaa garuu wanni dalaydee hundi rabbii dalagee beeki je'een. Tumsa gartee rabbiin namaa tumsa malee ilma namaatii miti jechuudha. Hoggaa kana Khaalidiin لقد شكوتك إلى المسلمين جئين يا عمر
ummata muslimtootarti sii kana himadheetiin jira hedduu gartee natti jajjabaatte li'annahu umar hoggayyo waa'ee khaalid irratti itti jajjabaata wallaahi gartee wabillaahi innaka fi amrin ati gartee nama jechuu amrii silaa gartee ani harkaa qabu keessa seentee jeen min ayna haadha الثراء جئين هوري قرتي كانت خانتي خون ايسر جناني من الانفال يعني والسهماء جئين هوري قرتي بوجين الراي ومتى كافراج ابسني بوجين الراي جناني هورين سميك جئين كما جاتم كما سيجالي وان كما دي دمي اولي هوري خالد اللي فوديتي خالد هوري خالد اللي فودي بيت المال هوري امه مسلمه ولك او مخيستي اكسي خايجتو والله خالد دبني خئ ديمي جتشو إيجاسي عمر وان جئين والله إنك علي لكريم يا أبا سليمان جين أبا سليمان جانين خالد بيتا المساك سليماني يا منين يا أبا سليمان أتنخني أنا برتي جالة ماذا وإنك إلي لحبيب أتنخني قرتين برتي جالة ماذا نبرخب جمادا ولكن تعاتبني يعني ولن تعاتبني بعد اليوم على شيء أما بودا واتكت اللي أنا خنين خمت تجين إيجاسي ألا يا ختبي أمتا وربي أدى جروف جتشو ورا أنجو ورا قرتي أميروتا جتشو بي أدى جروف ورا إساف دلغن عمر دلغنيف إني لم أعزل خالدا عن سخط ولا خيانة أنا خالد قرتي خيانة في يوخاهو جبا يساتف أنجو رامبوسني ولكن الناس فتنوا به أمتا تتو إسا مكرمي فتنميتي سيقالي فخفت أن يوكلوا إليه ويبتلوا به إسات إركتني بود ربي لكسني خالد إركتني أكا أمنيه مكرمني فيه فأحببت أن يعلموا أكا إسام بيخنين جالت رمال أن الله هو الصانع ربي تتتهم سنة ما فداء سيقالي وأن لا يكون بعرض فتنة قرتي قلبي ساني خيستي أكون مني تمسي خالد وجه جرا كان جنة تمسي ربي وجه جرا أكا يادني مفيدي يجئين أكا ستي خالد خيبو إيجتشو حقا خنا خالد ilma adeera qabaachuu ture gaaf tokko dukkana ilmi adeerri isaa sun maal je'een ilmi adeera yookaan abbeeraa jechuudha alqama bin culaaqah jedhaniin culaatha alkilaabiy umarii fi khaalid by the way umarii fi khaalid wal fakkaatan bifaan hedduu wal fakkaatan umarii fi khaalid sanii khaalise gurbaan umari garuu umar dukkana keessatti khaalise gurbaan alqamaa kun jechuu khaalise heeti waan je'een yaa obboleessa yaa ilmaa adeera yaa khaalid je'een cazalaka haadha arrajul gurbaan kun gartee aangorraa si buusee jiraa miti je'een wallaahi je'een rabbiin gartee atiifis sabaata siyaa kannu nuti gartee ilmaan adeeraati hamtuu isaan feenu yoon ifi akkas dalagu ta'e gartee amiira mu'mintootaa waan ta'e jecha qaalii isaanuma dhageenyaa je'een dubbii tana calliseetuma borumtaasaa gaafateen khaalidanii dubbii tana quban qabu je'een alqamaan ammoo khaalid kajee seen rabbittiin si dhiiseeti maaliif akkas jettee ani khaalid ifee akkanaan jee jenaan bar khaalidii miti dubbiin ana ati خالد جت سيته ولكن الحمد لله أصوني في قرتي سخلة فلة أصو سفال ليس اللي نمك آليتي يقولوا آليتي يقرتين بودا يقولوا خرب بين جراتي سي الحمد لله جين قافخان علمي أديرسا علمي أبيران إساجة تودا خالد بن وليد جزيني في عمر برد فيتي سيقالي نيلولي أتي جئين يا عمر جئين سيفي ربين قلقا خيسا أمتا كافرتي باسي أتي قلقا خيسا ديبست جئين
خغرتي رسولي دليسيفتي عمر دليسيفتي أتبوست جئين ولقد قطعت الرحم وحسدت ابن الأم جئين ilma adeeraa ilma abbeera keetii si galee rahima kee histiitti gootee jeen sanii umar ittiin dallanne mucaa dardaraa kun gartee ilma adeera isaatii fi lolee dallan sun itti dhagahame ilma adeera isaa waan ta'eef akkana lolee dhiisaa jeen eegasii Khaalid hin turre shaamit deebi'ee خالد بن وليد سخراني زين في التلوفة أبو الدرداء برجرة يا أبو الدرداء جئن والله يو أمر دوئي فتنام بنمتي بيخي جئن يو أمر دوئي فتنام بنمتي جئن أبو الدرداء إس أيين جئن يا أبو أني اللي وارين أركو يو أمر دوئي فتنام ني بنمتي جئن والله جئن يا أبو الدرداء duraan gartee ani umarittiin aaree ture jeen umar waa hunda keessatti natti jajjabaatee waa hunda keessatti natti jajjabaatee mootummaarra na buusee walaakin je umar wanni waan kana godhu hundaa'uun namaa jecha osoon tahin rabbii jechaniin beekaa eegasii hin baree je ilaal eegasii hin baree je umar nama gartee homii nama homatuu waa takkan sodaanni ولقد حضرته عمر قرتي نما إسبرتي نمني هندينو والكتاتي جين وان إني قد إيه في اللي أما ناقلتي جرتي سيقالي قلبيتي يا إساف قرتي وهند الإفامة قد إيه تنجرا دوتي نتلفتي جرتي جين ما من عمل أرجى عندي بعد لا إله إلا الله من ليلة شديدة الجليد في صرية من المهاجرين جين إيجا لا إله إلا الله إيجا شهاداتي والنقرتي سلا دوتينا التلفوباتي فراش الرد بيتا والله جي خرا ربي خيستك أبنا خيسة هل كان خيسة ورا مهاجر تؤتا أوجي سلاني في اللولين حوي جي قرو أني جهاد خانهن إيسنا جي أني لولا حقنا حقنا لك إيتين جراتي قامخ يخيستي بكت إيا يوخا سيفي يوخا إيبون هنديرا من انجرو قامني خالد جلال akka kiishaati jaan akka kiishaa qaamni guutuun bakka sayfiidhaan eeboodhaan xiyyaan hin diramin hin jiru Khaalid qaama nagayaa hin agartu qaamuma nagayaatu qaama isaa guutuu qaama nagayaa hin agartu Khaalid qaamni isaa waa keessa dhokaysuu dandeessa jaalal waa keessa dhokaysuu dandeessa cicciramee akka kiishaa ta'e jechuudha qaamni isaa kun cicciramee akka kiishaa ta'e jeyna akkanaati eegasii maal jee beeyta وما في جسدي موضع شبر إلا وفيه ضربة بسيف أو رمية بسهم أو طعنة برمح وها آنذا أموت على فراشي حتف أنفي كما يموت البعير قامخ يخيستي إيبو في سيفي في بواهن خديرا ميغرتاجي ونوتي أماني قرو أكا بيلدان أكا قال لي قرتي كيسا غيسر دوتي فراش الرد أودي ماجي جتش بشان دهبات خطب مدبتي دوبا مال جي بيتا فلا نامت أعين الجبناء إجي صدات ربي الرفسين جي إجي صدات ربي الرفسين كافر رجعان غافا خالد دوئي رفي جانبو كافر رجعو إجي صدات ربي الرفسين جي جيني أكسي سندونان كافرين اللين جينومي جيتشو لقد طلبت يعني أني واني بربادي فراشة خير أكا بيلدان خالد برتي فراشة الرفون فراشة الرتدون إساف أكا بيلداتي وبليسو نتي فامو أكا جينوماتي بيتين يخيستي وامك أتيه نمسو سونجر
dhiira akkanaatti dhabame beektaa. Eega du'e booda eegasii shahaadaa qabatee du'e rabbiin fudhate. Umar dhagahee boo'ee ilmaan adeerransaa boonyaani yaa Umar boo'ichee dimmeessanii jiranii jara kana dhoorgi jennaani dhiisaa je'en. Yoonii fi akka Abaa Suleymaan Khaalid ibn Waliid irratti hin boonye eenyurra boo'anii miti dhiisaa je'en. Dubartiin maal jee beektaa dubartiin nima sheente jee akka Khaalid dhalurraa. Nutilleen akkas jennaama. Obboleeyyan keenya ta dubartii nama akka Khaalid barbaanna nuti. Nama akka Umar barbaanna. Itti haajamna keessattuu amma yeroo ammaa. Wallahi yeroo ammaa nama akka Khaalid nama akka Umar barbaanna. Kanatti haajamna. Kan maglacaa baasuu miti. Kan makkarumatti haayetu magartee Facebook irratti haasa'uu miti. Nama akka Khaalid rabbi nu haa baasu. Akka Umar rabbi nu haa baasu. Dubartiin nima seenayte jeelaan. Nama akka Khaalid dahurra. Akkasitti Umar takka akkasi boo'een beeku hedduu boo'e. Hedduu gaddee jechuudha. فقل للذي يبغي خلاف الذي مدى تهيأ لأخرى مثلما فكأن قد يجئن فما عيش من قد عاش بعدي بنافعي ولا موت من قد مات بعدي بمخلدي جئن ولا ليس ولا لوتن جئن. ثم قال رحم الله أبا سليمان ما عند الله خير له مما كان فيه ولقد مات فقيدا وعاش حميدا ولقد رأيت الدهر ليس بقائل هذا وقد توفي ودفن بحمص ببلاد الشام عام 21 هجرة دي دمي تكفى مقالهم بسخيستي دؤي رحم الله أبا سليمان ربي رحمتها قلوف أبا سليمان ما عند الله خير له مما كان فيه ولقد مات فقيدا وعاش حميدا أكنجي إجتشو. أبا سليمان رحمه الله حال خناني دؤي خالد أكستي عمر جراتشو سيني جتشو. إن شاء الله سينا عمر اتففنا كتاكو صدفة يا ربي جئ إسنس نجيان نجرادنا ويا غاريك أبدا وري الكنيتي سالكن غاري سنياتون سنينجا.